الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أهله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك أنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم درسي كينا كدين قدا كيستي نهندنو وري دين قدا زرتن تربان الرازرتن مال الراكا هاسو إني يوكا يادتني يرو يدو براتوتا وان الراهاسو إني وان تربان دبري يوكا يادتني بيكو داف وان تربان دبري دبر سنكيسا نمني بيكو جراتي dubartoota keessaa nam tokko somaayikii banatee torbaan dabre maal akka baranne nuu hime mana ho'isuu jedhama. I think warri gaafa san jiru gastii keessan jirani ustaazaa itti seenaa jesti ittuma ufuma keessanii torbaa waan akka irra turre irra nu hubayaa fi itti nu seenaa inshallah. Inshallah. Torbaan dabree seenaan nuti irraa haasa'u jirruu fi sababni nuti haasa'uuf jirrullee yeroo ammaa kanatti namni bakka jiruu fi waan irra jiru waan irraanfateef seenaa dubartoota kana namumatu rahmata godhee fi ammaan tana sadarkaa itti goggodhu jiramoo rabbumatu duraarraa sadarkaa guddaa isii kennee isiin immoo sadarkaa ofirra wallaalte waan jedhu laaluuf sadarkaa dubartoota duraanii warroota agartee zabana duraa irraa eegalee haga zabana keenya ka jirru kanatti ilaaluu deemna yoo rabbi laaffise inshaallah. Ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa dheengadda fudhanne keessatti akka jedhan dhiirri hedduutu ulaagaa iimaanaatiin perfect yookaan sadarkaa ulaagaa gaarummaa ka ga'e dhiirri hedduudha jedhan warra dhiiraa keessa dubartiin immoo hin argine jedhe rasuul sallallahu alaihi wasallam afur malee. Kana jechuun dhiirti hundinuu sadarkaa ulaagaa gaarummaa geettee jirti jechuu osoo hin ta'in dhiira keessa nabiyyootatu jira. Dhiira keessa warroota akka muhaddisootatu jira. Warroota qulqulluu wanni hundinuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan gaarummaa ilma namaa sila irraa barbaachisu ulaagaa san ka guuttate dhiirti hedduudha jechuudha. Dubartoonni immoo sababa adda addaatiin nama afur rasuulli sallallahu alaihi wasallam ka maqaa dhayan. Kana jechuun afran san malee namni dubartiin gaariin hin jirtu jechuu osoo hin ta'in suni ulaagaa gaarummaadha yookiin ulaagaa iimaanaa roga hundaanuu guuttatanii jiranii jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ulaagaa san guuttachuudhaaf isaan gargaaree jira jechuudha. San keessaa akka awwalaatitti zamana isiitii fi tartiiba isaan irra dhufan irratti kan nuti irraa eegalle Aasiyaa bintu Muzaahim yookaan haadha manaa Fir'aawna jaartii Fir'aawnaa jedhee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fakkeenya fudhatee ayata qur'aanaa keessatti rabbiin maqaa dha'ee illeen isima maqaa dhoyne jechuudha. Torbee dabre isiirraa haasofne Aasiyaan alayhi salaam waan rabbiif isiin goote keessaa inni guddaan lubbuu fi rabbiif jecha kennuudha jechuudha. Karaa haga yeroo aakhira ajjeefamtuutitti illee jaarsi isii yookaan abbaan manaa isii kun ani rabbi ufiin jechuu wajjin ifa baatee himattee ani rabbii nabi Muusaatitti amane jettee haga inni ajjeesuudhaaf askara isaa itti ergee du'uuf dhagaan irra kaayamuuf deemu hunda rabbi subhaanahu wa ta'aalaa rabbi ufiititti amantee rabbiin gartee boodarrattillee nangatu jechaa beeytee rabbi ufiitii waan jetteen وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون جدي ربي سبحانه وتعالى ربي فكين يور آمني جارتي فرعون فرأتي جدي قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أسمى الدنيا تنرى جرتو ربي سبحانه وتعالى ما نقافت أنا تقول اللي وصون جدين دوتي سيتو نبيتي شهيدة تويسي نبيتي يرو منا عندك جتين سبيرتي مننا إجاري جتيني
Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo isiin ruhiin keessan fuudhamin mana san malikaan fiddee dura qabdee jedhan osoo mana san laaltu osoo gammaddu osoo seeqattu yeroo dhagaan Firaa'uunaa fi gabroota isaatiin isii irra kaayamee ajjeefamtu san already ruhiin isii keessaa fuudhamtee jirti. Peenii yookaan dhukkuba san hin dhageenyee jedhan isiin gammachuu jannataa arguu malee jechuudha. So Aasiyaa irraa laallee fakkeenya Aasiyaatii fi Aasiyaan aliifiin barreeffamtee aynii miti. Fakkeenya Aasiyaa san fudhannee nummoo laallee fakkeenyaaf yookaan abbaan manaa keenya yookaan immoo namni nuti bira jirru tokko mootummaan nuti jala jirru tokko amantii teenya kafaallisu taate yookaan qabeenya immoo gahaa nuu kenne waan silaa nuti ittiin jiraannu tokko nuu kennu taate amantii teenya yookaan mul'ifnu waan san yoo dhabnu taate amma nuti yoo of bira qabnee ilaalle wal bira qabnee ilaalle nuti warra akkamii nuti eessa jirraa waan jedhu wal biratti ilaallee jechuudha. Fakkeenyaaf namni nama gaarii yoo ta'ullee dhabaatte beekuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Sadarkaan dubartiillee akka waan gargaarsaaf amma namni waa amma baratee jiruuf gartee gaarummaa isaatiif dubartii ol fuudhee yookaan bakka jabaan gahee yookaan barumsa ergee yookaan isiidhaaf sadarkaa kenneefi wahiitti uf laala jechuun namni garuu rabbiin dachiisamii uumeyyuu fakkeenya dhiiraaf dubartiillee walumaa galatti isii fudhate jechuudha. Lilladiina aamanuu jedhe malee dubartii amanteef hin jenne jechuudha. Warra amaneef jedhe jechuudha fakkeenya taatee jirti. Isimatti aantee immoo aayatuma san keessatti waa Maryama jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti aanse. Akkuma rabbiin aayata san keessatti itti aansetti nulleen itti aansine seenaa Maryam haadha Ciisaa dubbanne jechuudha. Idan inshaallah sa'aatiin kennamellee xiqqaa fakkaata inshaallah seenaan isii immoo akka malee dheeraadha. Gaggabaabsuu yaallaa namni immoo diippilii barachuu fedhu keessaan. Daqiiqaa tana dhumata malee hin dhumattu inshaallah itti daballaa ittuma fufaaje. Inshaallah. Soonarraa gabaabsite illee fedha sodaalleen hin jirti. So har'a seenaan itti aanu akkuma rabbiin aayata irratti itti aansetti Maryam Islaama birattis ummata biraa birattis nama hedduu kabajaa qabu, nama ol fuudhama qabu, nama namni biraa inumaa bakka rabbiin isii kaayellee ol dabarsee isiiyyuu gabbaru jechuudha. Nuti sadarkaa saniin hin geennuun sadarkuma ilmaan namaatti akkuma ilma namaa keessaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Maryamiin dubartii keessatti sadarkaan rabbiin Maryamii kenne guddaadha jechuudha. Osoo isiin hin dhalatinu osoo Maryamiin dhalatinu haati isii rabbii ofii kadhatte jechuudha. Rabbitti du'aayii gootee nazrii waan jedhamu san jechuudha. Rabbi inni nadartu laka maa fi baxni muharraran fataqabbal minni. Waan garaa kiyya keessa jiru waan garaa kiyya keessa jiru jechuun ulfaa yeroo taatu nadartu laka jetteen sitti kennee jira maa fi baxni waan garaa kiyya keessa jiru fataqabbal minni narraa qeebalii jetteen warri akkanaa kunniin warri isaan irraa dhalatanillee warruma jajjaba beekama gaarii rabbi sodaatu akkasitti jechuudha. Imraan abbaan Maryam imaama masjidaa turan jedhan Beetal Maqdas yeroo dheeraa ilmoon arganne immoo nama hedduu takka rabbi ofii sodaatu nama gartee rabbiin halkanii guyyaa gabbaru jechuudha. Akkuma Zakariyaan nabiyyi rabbi ta'ullee Imraan warroonni gariin nabiyyillee ka jedhuun hin jira. Nabiyyi jechuurrallee nama rabbi sodaatu pious man yookaan nama sirritti sodaa rabbii qabu jechuutu irra laaffata. Abbaan Maryam jechuudha. Inni kun rabbii ofii kadhataa nama gaarii ta'uu isaa wajjin uummata isaa tajaajilaa yeroo dheeraa jiraatee gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kadhaa isaa qeebalee fi haati manaa isaa ulfataatu yookaan ilmoo gara qabattu isa immoo guyyaan isaa ga'ee fuula rabbii deeme jechuudha inni. Haati manaa isaatuun haati Maryam rabbii subhaanahu wa ta'aalaa rabbii ofiitti nazrii seente jechuun ballama seente jechuudha. Nazartu laka sii kennee jiraa jedhe. ما في بطني محررا فتقبل مني وان قراكي يا كان جرو كان كيس جرو كان كني جرا جتشون كناس من أكمل جرا دائمني مسجداف زبان إنسان إنسان كيس كاس جت سانتي وبرتي مسجد كان لكو أكنا جسادة تلعلمتي مسجد نايت كيس دينتين سنتين
So wanti isiin niyyattee rabbiif kennite sun dhiira jechuudha. Wanni garaa kiyya keessa jiru kun dhiira jechuutti niyyatteetiin rabbiif kennite jechuudha. Rabbiin immoo yeroo Qur'aana irratti nuu himu maal jedhee yeroo deessu maal jette jaartiin Imraan tuni haati Maryamaa tun rabbi inni wada'tuhaa unthaa jette. Yaa rabbi intala dahii bar jette. Jechuun wanni an kenne dhiira wanni an niyyadhe masgiidaaf wanni dhalate immoo intala dubbiin tun akkam godhamti jechuudha. Walaysa dhakaru kal unsa dhiirti dhiiraaf dubartii wallahu a'lamu bimaa wada'at walaysa dhakaru kal unsa jedhe rabbiin قرآن كيست يجو وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يتين يجو نما هدو ربي في تتكلاو يجو دوبرتينا كديراتي متي جتشو نسي ديرتي مزيدة كيست تيسي وانتوني أداك دوبرتي دفتين دفو وانتوني جبامين سي في أكاتان يرون سنتي أماني dubartii itti ilaaluullee dhiirarraa adda jechuudha. Ani immoo wanni kenne dhiira wanni daa'immoo dubartii akkam jechuu akka rabbitti kompileen akka waan gootuuti jechuudha. Kompileena gara nyaattee tokko malee kan rabbiin maaliif kana naa kennite jettuu miti. Garuu maal jetteen inni sammeeytuhaa Mariyaam maqaa isiillee Mariyaamiin itti baasee jetteen ammallee isitti rabbitti maganfadhee jette sitti maganfadhee akka ati isii naa eeydu mina shayxaani rajiim shayxaana abaaramarraa akka ati isii naa eeydu wadurriyyata ijoollee isiin deessullee akka ati naa eeydu rabbitti sitti maganfadhee jette jechuun kana jechuun haatummaan isiitu already nama rabbii ufiititti hedduu takka kaleenna qabu jechuudha. Rabbii ufii beeyti rabbii ufiititti haasofiti jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala fataqabbalahaa rabbuhaa biqabuulin hasani yeroo isiin guddatte Mariyaam tana maal jedhan akka seenaatti yeroo himani daa'imuma san fuudhanii tamantalaa san masjiidaaf eega kennite masjiida geessiti waan beellama kenneef duuban deebi'u jetteetiin jechuudha. So masjiida keessa akkatti abbaan illee waan hin jirreef namni guddisuu qaba. Isiin Zakariyaan akka guddisu eenyu guddisa jedhanii namni martinuu intala tana warri illee abbaallee nama jabaadha nama beekamaa nama jaalatamaadha haati illee nama gaariidha. So intala kennamte tana ana guddisaa jechaa irratti namni hundinuu ana fudhatee guddisa jechuun isiin kaadima masjiida akka taatuuf jechuudha. Kanarratti ixaa buusan jechuudha. Zakariyaan immoo ofii guddisuu fedhe nabi Zakariyaan alayhi salaam haati manaa isaallee haadha manaa haadha Mariyaamiin obboleeyyan warra jedhu jira jechuudha. So achitti guddachuutu irra mijaaf. Garuu uummanni namuu waan gaarii ofiin fedha waan ta'eef ixaa buusanii ixaan buusan kun nabi Zakariyaadhaaf ba'e jechuudha. So Zakariyaatu isii guddise. Zakariyaan isii guddisu jechuun Mariyaamiif carraa bareedaa ta'e maaliif barsiisaan isii kaawwalaa eenyuun ta'e nabiyyi rabbii ta'e jechuudha. So nabi Zakariyaan imaama masjiidaa waan turaniif ammallee najjaara jechuun nama waan kaapenta waan ijaaru waa dalagu waan ta'eef yeroo hedduu masjiida keessa turaa ala tura waan ta'eef bakkuma ofii turu kanatti masjiida biratti mana waan akka hoxxee xiqqoo takka mihraab waan jedhamtu takka ijaaree fi achi keessa teetti Mariyaam chuma guddatte jechuudha. Mariyaamiin tun haalli isii yeroo ulumaa'iin himtu yeroo kamiyyuu yeroo ati isii argitu yookaan ibaada jirtii yookaan immoo akkanumatti uuma rabbii kana ilaaltee rabbii kana galatoonfatu jirtii hedduu takka nama rabbii kana faarsuu jaalatu jechuudha. Rabbii kanatti dhiyaatu rabbii kana kadhatu. Wanti biraa akka isiin beeytu hin jirtu jechuudha. Guddina isii keessatti daa'imummaa isii irraa eegalte qulqulluudha jechuudha. Akkasitti osuma guddattee isii guddachuu jirtu kana yeroon dubartiin gartee ijoolleen ballagdee aadaan itti dhufuuf waan akkasii san gahee jennaan akka isiin mihraabuma san keessa teettu godhamte jechuudha. Zakariyaan achitti itti seena ni dubbisa. كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يرو زكريان سينو مرة مهرابا كان سينو مرة نبي زكريان isii biratti nyaata argaa. Nyaata kana furuuta jedhanii furuuta sa'aa sanitti beeytal maqdisitti yookaan biyya sanitti argamuu hin dandeenye. Kagartee
sa'aatii sizinii san yookaan zabana san keessatti yookaan yeroo qorraatiin yeroo ho'aatiin furuutni adda addaa yeroo adda addaatti yeroo itti argamu qaba. Fakkeenyaaf habhabni sizinii argamu qaba yeroo maran argamu. Isii biratti immoo kan isiin nyaattu kan inni argu waan yeroo sanitti silaan argamne arga jechuudha. Achi seenee gaafate Zakariyaan alayhi salaam yaa Maryam annaa laki haadha eessa argatta kana jedhee gaafate jechuudha. Maryam maal jetteeni rabbi irraa naa dhufaa jetteen. Waamiin alhamdulillah. Inna Allah yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab jetteen. Rabbiin nama fedheef kennaa jette. San keessatti illee ulumaa'iin maal jedhan jecha deebii isiin deebiftu. Deebiin isiin deebifte sun ani bar yoo rabbiin kadhadhe anaaf naa kenna jechaa wahii kaboona wahii of keessaa hin qabne jechuudha. Isiin ana jechaa osoo hin ta'in man yashaa'u jette abbaa fedhee jette jechuudha. Abbaa fedheef rabbiin kenna. Abbaan fedhe rabbiin razzaqa. Bighayri hisaab herrega malee rabbiin abbaa fedhee kenna jechuun atis rabbiin kadhachuu ni dandeessaa jettee nabiyyi rabbiitiifiyyuu fakkeenya taatee jechuudha Maryam alayhi salaam. Akkam godhe nabiyyi rabbii kun nabii Zakariyaan haga yeroo dheeraatitti jiruu isaa keessatti ilmoon arganne jedhan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmoodhaan isa hin gammachiisne haga yeroo saniiti jechuudha. Maryam tana halkanii guyyaa rabbiin kadhattu. Isii xiqqishuufumaa guddise kan rabbiin nyaata samaa'iidhaa fiduun kana yoo arge ajaa'ibu deebi'ee rabbii ufiititti boo'ee kadhate jechuudha. Yaa rabbii kiyyaa ilmoo si biraa naa kenni jedhee kadhate jechuudha rabbiin. Simaaf kenninaa jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maqaallee Yahya jennee baasne jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa deebii Zakariyaadhaa deebisee hatta isaafis fakkeenya taatee jechuudha Maryam. Ammallee qissaa Maryam keessatti seenaa Maryam keessatti yeroo suuraa laallu waa'ee suuraa sadarkaa rabbiin kenneef laallu namni dhiira dubartii keessatti suuraa ebalu jedhamee fakkeenyaaf akka dubartiititti suuraan ittiin moggaafame Maryam malee hin jiru. Suuratul Maryam. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isii yaama. Ammallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa san keessatti jechuudha yeroo hedduu maqaa isii dhahe. يا مريم جل يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين جل يا مريم وقنتي لربك ربي كيتيف وفكني جل قنوتة ربي كيتي كلا جل واسجدي واركعي مع الراكعين ور سجود ور الصلاة وجن صلاة جل أمتى مسجد اللي أكسنت هاي جمتي جل أما إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ربين قرتي إن الله اصطفاك ربين سفلا تجرى وطهرك سيقول كل سجرة واصطفاك على نساء العالمين سو دبرتي الدنيا تنرى سفلا تجرى جتشون أكا ومني براجلو حال مناس يقول رجل سفلا تيمتي ونعوذ بالله ربين قرتي سمر الرأي يقول كله لا أكا ومني جلومتي جتشون ربي وني فلا تيفي نبي نبي عيسى نبي ربي أكا يسير أكا ميريكالي وكان معجزات وكوتي أكا يسير أرقى مفلة ربي سبحانه وتعالى يسير كل تكاوه تنكالاين جتشو مريم واني فارفمتون كلنا يسيتين جتشو كلنا إخلاصا كلنا أملا كلنا أف إيغو دا واهم درايو أف إيغو دا جتشو يسير كلو سنرى أورون كلوني سني كلو ورون بريدون سني بريدو باستا كجدان مريم عليه السلام ربي سبحانه وتعالى يسيكو بيسو جراجتشو غافا بودا غافا ربي سبحانه وتعالى يسير علمو عيسى كان في دوديمو كوبا وانقلتو في هدو تركا سالفتي اللي تجران مريم عليه السلام هدو سالفتي أكتي من وكيس قلتو ميهرا بسنرا أكنما waadhiqatu tokko akka nama of qulqulleessuu tokkotti gabbaatee isima jirtu namni tokkotti dhufee jira. Namni itti dhufe kun bifa bareedaadhaan shabaaba bareedaa naannoo sanitti hin argamne kana fakkaatee itti dhufe jechuudha. Shabaaba akkaan bareedu ta'ee itti dhufe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka nuu himetti jechuudha. Yeroo itti dhufee fuuldura isii dhaabate حديث كيست يروه الدو سينا رسول صلى الله عليه وسلم كيست اللي رسول صلى الله عليه وسلم جبريل يروه دفو فورمينا ماتي يروه دفو شباب بريدة نانو سنجرو برتيك توكان كمن إبلو دقمان واهم دام بريدة كجل أمكانا فكاتي رفاجنا يروه الدو دهيا كالبينا مجرم فكاتي رفاجنا صحابا كيسا
So yeroo kanatti immoo zabana Mariam sanitti akka rabbiin nuu himetti namuma bareedaa tokko fakkaatee foormii nama bareedaatiin itti dhufe jechuudha. Fakkeenyi yeroo kana bakka kanatti walumaayeen hedduun wanni jedhan dubartiin hundinuu fakkeenya Mariyamarraa fudhachuu qabanii jedhan. Jecha isiin jette san jechuu qabanii jedhan. Yeroo waan adda addaatiin fitnaan adda addaa itti dhufu taate shabaabummaa namoonni gariin walumaayeen gariin isiin ganna 16 jedhan yeroo sanitti. Yeroon sun yeroo shabaabummaa gartee ijoollummaa waan nama goon hin qabdu maal jedhanii haasa'an san jechuudha. Garuu Mariam alayhi salaam maal jettee yeroo inni dhufee dura dhaabbate maal jetti? Ani sirraa rabbitti maganfadhaa inni a'uudhu bika sirraa rabbitti maganfadhaa jetti rahmaanitti maganfadhaa in kunta taqiyya yoo nama rabbiin sodaatu taate si'ii kanarraa rabbitti maganfadhaa jetteen jechuudha. Rabbi hin jenne jabbaar hin jenne ghafuur hin jenne maqaan rabbii 99 keessaa ka isiin filattee yeroo sanitti rahmaan jedhan. Rahmaanitti sirraa maganfadha jechuunis yoo ka deebi'ee namtichi kun waan natti dalaguu deemu kanarraa ka tawbatu jetteeti jedhan Mariam alayhi salaam. So rifateetiin Jibriil alayhi salaam foormii isaatti deebi'ee ani ergamaa rabbiiti rabbitti sitti na erge li'ahabala laki gulaaman zakiyyaa gurbaa qulqulluu ta'e gurbaa rabbi faarsu si akka ati argattuuf rabbiin na erge jedheen kunilleen amrii dhumate amran maqdiyyaa jedheen jechuudha. Amriin kun ajajni kuniif ergaan tunillee ta dhumattee jirtu jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala hafuura sitti afuufinaan jedhe hafuurri sun afuufamee dhumatee jira jedhe jechuudha. So wanti nuti as keessa laaluu deemnu waa'ee Isaatii fi waa'ee Mariam alayhi salaam laaluu osoo hin ta'in hagamta akka isiin rabbitti kaloofti. Nuti hoo rabbitti kaloofne garaagarummaan keenyaaf ka isaanii maali? Rabbiin keenyallee sanuma akkuma dheengadda jennee rabbiin nuti gabbarru sanuma. Imaanumatu wal caala malee jechuudha. Waan rabbiin isiif ta'e san, waan rabbiin isaaniif ta'e san nabiyyii dahuu dandeenya jechuu osoo hin ta'in nabiyyiin booda rasuula sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammadi garuu waan rabbiin kadhanne rabbiin irraa argachuu ni dandeenya jechuu nuti illee yoo qatti kaloofnu qalbii laaftuu fi humna laaftuu ta'e tanaa yoo rabbiin qalbii cabnee kadhan warroota akka kennaa nabiyyoonni yookaan dhiiraa rakkoon itti dhufu isaanitti hin dhufu cinqaan arganii isaaniin kompiit godhuu hin dandeenyu yoo jennu taatellee warrummaan akka keenya akka cinqaan qabnu qabullee rabbii ofiititti yoo kalaa'ee rabbii waan isaanii godhu ture laalu jirra jechuudha. So Mariam alayhi salaam amma ajajni itti kenname rabbiin subhaanahu wa ta'ala kalimama jechuma tokkoon kun fayakun jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan wahii godhu yoo fedhe kun jedhaani ni taati jechuu wanti sun. So Isaan dhalachuu qabaadha. Garaa isiititti ulfooytee dahuu qabdiidha. Abbaa malee dhalachuu qabaadha. Hafuurumaan jechuudha. Sun hafuura rabbiin subhaanahu wa ta'ala ajajaan godhe. Isiin immoo fedhii isii malee jechuudha. In ajaa'ibde isiin jechuudha. Akkamitti ilma argadhaan? Osoo namni tokko nan tuqin akkamitti ilma argachuu danda'a jettee ajaa'ibatti ta'e jechuudha. Yeroo san deebiif maali? Rabbiin amrii dabarsee jira. Jecha isaati jechuma jedhaa kun fayakun jechuma kun jedhu kana jedhaa rabbiin ni taasisaa taate dubbiin jechuudha. Amma ati haadha ilmaati ilma garaasi jira jechuudha. Yeroo kana soosaayitiin isaan keessa jiran kun soosaayitii yookaan uummata hedduu takka waan faahishaa ta'e waan akka abbaa malee yookaan osoo hin heerumin dahuu fi wantoota akkanaa kanarraa hedduu uummata maganfatu jechuudha. Uummata ajjeesuu hedduu balaaleffatu banii Israa'eel ammallee hedduu uummata kibrillee qabu waan akkana understand illee godhuuf hin danda'an jechuudha. Duraanillee tuffii dubartiillee qaban san irraanuu waan kana yoo dhagahan balaan itti buutu xiqqoo miti jechuudha. Guyyaan immoo deemu jira ilmoon ol deemu garaan ol deemu jira. Akkam taatee bakka asumarraa baduu qabaa jettee deemte jechuudha Mariam alayhi salaam yeroo ciniin sun itti kalooftutti yeroo dahuu deemtutti warratti himuu hin dandeettu gandatti dubbachuu hin dandeessu. Rabbii fi rabbuma ofiititti haasa'ite jechuudha. Rabbuma ofiititti haasa'a du'aayii godhata. Gandarraa fagaatte jechuudha. Akkasiin gandarraa fagaattetti ciniin sun itti dhufte. Ciniin sun immoo warra dayitu beeka. Ciniin sun jechuun waan
afaaniin ilmi namaa wassafee himuu hin dandeenye jechuudha. Waan gartee osoo ruhiin si keessaa yeroo san baatu taatee si islaamummaa qabdu taate rabbiin subhaanahu wa ta'aala sadarkaa shahiideeti shahiideedha jedhi dubartii yeroo akkas akka duutu hedduu takka peeyiniin tun atuu himuu hin dandeettu. Nu'uyyuu yeroo deennee bira tarree waan san himuu hin dandeenyu. Guddinna bakka dhukkubni akkasii himan jiru jechuudha. Waan san Maryam alayhi salaam ajaja rabbii guutuuf jecha kophaa dabarsitee jechuudha. Kophaa ofii dabarsitee inni sun itti dhuftee gaafa san maal jette osoo asiin dura du'ee dhabamee dagatamee jiraatee jette xaxaa kana guutuu seenuurra jechuudha. Achi rabbi subhaanahu wa ta'aala maleekaa akkati dubbattu godhee hin yaadinii jedheen jechuudha. Rabbiin jala kan kee kanaan miila kan teette jechuun sun nama teessifti. Takkan dhaabbattaa takkan teettaa akka taatuun qabdu osuma teettu muka jala dhufteetiin mukuma kana jalatti osoo isiin akkas cicciniinsuun isii ciccinqitu sagalee dhageetta jechuudha. Sagaleen kun maal jedheen hin yaadinii luka kan kee miila kan kee kana jalaan rabbiin bishaan sii baasee jira. Ammallee kulii washrabii nyaadhu dhugi. Nyaattee dhuguuf immoo nyaanni eessaa dhufaaf muka timiraa kanatti hirkattee ciniinsifatu jirti jechuudha. Muka timiraa kana rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal godhi jedheen jirma sochoosi jedheen wanni lafarraa ol dhufu kana waan hagas ulfaatu ka dargaggeessi meeqayyuu sochoosuu hin dandeenye kana harkaan arguufi jedheen isii ciniinsu jirtu kana jechuudha. Deessee jirti yeroo dahanii ka'an dheebuun nama dhufu dadhabbiin nama dhufu. Nama sanii fi rabbitu beeka jechuudha. Yeroo sanitti kan rabbi subhaanahu wa ta'aala isii ajajee muka kana arguufi jedheen. Maal jedhanii wanni muka san arguufi jedheeniif rabbiin subhaanahu wa ta'aala humna san qabaattee Maryam muka arguuftee muka sanirraa timirri jigaafi osoo hin ta'in ilmi namaa sababa godhachuu qaba. Waan wahii argachuuf rabbiin sii kenna ati tattaaffachuu qabda jechuudha. San nu garsiisa malee mukni akkanumaan gubbaarraa gad jiguufi danda'a. Garuu isiin akkanuma sosochoostee mukni jigee fi timira isii nyaattee akkasitti waqorri ayina ijallee ija keetiinillee daa'ima kan kee kana gammachuu ija keetii godhadhu jechuun isatti gammadi jechuudha. Ilma yeroo dhalanii yeroo dahanii namatti kennanii gartee nuti warri hospitaalatti da'u yeroo ilma si kennanii si biraa gara galan mammaranii si tolchanii ija keessa yoo laalteettu gammachuun si dhagahama daa'ima kana laaltee jechuudha. Gammadiin jedha. Ija daa'ima kan kee laalii ija kan kee daa'ima kan kee kanarratti qubsuma ija keetii godhadhu daa'ima kee. Akkasii yeroo laaltee jettu immoo amma maaltu itti dhagahame yaa Rabbi akkam godhama. Akkam taati. Uummata bani Israa'el deebitee uummata sanitti uummata akkas balaaleffatu kanatti deebitee daa'ima kana fuutee ittiin deebi'uu qabdi jechuudha. So akkam gooti. Isima kana of gaafattu wayi osoo asiin dura du'ee dhabamee jiraadhe mee akkamuma godha jettu yoo maal jedhaniin hin dubbatin jedhanii nam tokko yoo nama argite ati nyaadhu dhugi timira kanallee bishaan kanallee daa'ima kan keetiin immoo laalii gammadiin yoo namni si gaafate yoo nama agarte rabbii kiyyaaf sooma nazri seene jedhi hin dubbatin afaaniin yoo si gaafatanii gaafisi guddisan immoo mucaa kanaa dubbisanii daa'ima dubbisanii daa'ima ammuma dhalate kana jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala Maryamiif duudaa dubbisee jechuudha. Mucaan kun ammuma dhalate fuutee dhiqattee nyaattee dhuydee yaqiina hagam rabbi biraa qabanii uummata silaa dhudha'eetu mana liqimsa uummanni kun jettee sodaattu. Akkamitti deema? Akka deema jechaa ooltu amanteetuma jecha rabbii kana amanteetuma fuutee daa'ima kan deebite jechuudha. Masjiida yeroo isiin oliin seentu uummanni itti as yaa'e hin ajaa'ib akkamiin Maryam kana fidde. Akkami akkana taate yaa Maryam jedhaniin jechuudha. Maa kaana abuuki imra'a suu' wamaa kaanat ummuki baghiyya. Bakka sanitti ammallee wanni nu dubartiin keessaa laallachuu qabnu yeroo Maryamiin balaaleffatan maal jedhaniin ati abbaan kan kee nama badaan turre gartee akka badiin ati dalayde warra keetitti deebi'u. Maryamiin amma mucaa kana abbaa malee seera malee argattee fiddeetti beekan isaan wana'uudhu billah. Maal jedhanii jiran maa kaana abuuki imra'a suu' abbaan kan kee nama hamaan turre jedhaniin yeroo abbaa kana jechuma laafaa fayyadaman abbaan kee duraan nama hamaan turre jedhaniin wamaa kaanat ummuki baghiyya haati tanteellee baghiyyaa jechi jedhu kun jecha gartee ilmoo halaala malee argachuutitti kalaa jechuudha. Yeroo haadhaan jedhan yeroo waan haadhaa dubbatan akka waan isiin haadharraa waan kana dhaalti silaa dhaaltu
akka haadharraa dhaaltillee hin jenne haati kan keellee kanan turre akka jedhanii tokko jechuudha. So nuti ammaan tana waan badaa yoo dalaynu, waan badaa yoo haasofnu, waan badaa yoo mul'isnu haadha teenna ispeeshaalii dubartoonni keessatti dubartoonni haadha teenna maqaa nyaachuu jirra jechuudha. Haadha akkamitti guddisitan? Haadha akkamirraa baatitun? Haadha osoo isii mu'uminallee nama musallaa irraan buunellee taate yoo ilmoon isii ka isii gabbuustu taate yoo ilmoon isii akka hamaa taatu taate hattaa taduutee qabrii jirtullee rabbi haa araaramuu fi maqaa balleessu jirta akkasi beekaa waan dalaydu dalagee jechuudha. Maaliif uummanni kun yeroo fakkeenya fudhatu Mariyaamiin maal jedhan wamaa kaanat ummuki baagiyya. Ammallee obboleessa birallee deema jechuun maqaan kan kee. Badiin ati dalaydu obboleessa kan kee birallee deema jechuudha. According to these people akka uummata kanaatitti isin tun waan ilmoo kana eessaa fidde jechuu gaafatu jiranii jechuudha. Yaa ukta Haaruun, yaa obboleettii Haaruun jedhaniin jechuudha. Haaruun obboleessa isiitii miti. Isiin obboleessa hin qabdu. Garuu ta hojii isiitiin Haaruunii wal fakkaatu jechuullee ta'a. Haaruun Muusaa akkuma deemanii dhufanii haga Aala Imraan warri kun walumattu qabaadhaanii jechuudha. Obboleessatti irkisuu fedhan yoo ati hammaatte obboleessa keellee maqabbada. Abbaa keellee maqabbada keessatti immoo haadha tantee qajeelatti maqaarraa dhukka irraa kaasuu jirta jechuudha. Kanaafuu haa eeggannuu jechuudha. Akka Mariyaam alayhi salaam yeroo isii bileem godhuu fedhan yookaan busheessuu fedhan haati tanteellee nama akkanaan turre jedhaniin jechuudha. Yeroo arrabni itti baay'atee cinqaan itti baay'atee isiin nama takkatti biyyi guutuun immoo akkami isii beekaniin intala rabbi sodaattu, salaattu. Rabbii ofii kadhattu gartee ibaadaa irraa waan akka hin balleessine gartee masgiidaaf kennamtee akkasi guddatti saniin beekan amma maal arguu jiran waan sanirraa faallaa arguu jiran yeroo kana argan namni marti kun mataa qabate kun afaan qabate kun hirrifate akka afaan keenyaatti yoo ilaallu ilma salphanne intalti waan akkanaa akkamiin nuuf fidde akka jedhuu tokko jechuudha. Isin immoo takkattiidha hin dhaabatti ajajni rabbi immoo duubaan itti jira jechuudha. Yeroo dhuftee akkasitti namni lola itti baay'ise maal jetteef hin dubbattuu jedhanii yeroo dubbittu giddisan hin dubbatiin jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aala fa'aashaaratti illee gar isaa akeektee jechuudha. Inni kun Iisaa alayhi salaam. فكيف نكلم من كان في المهد سبيا دائما سري كيس جرو كمرمي جرو كان هركان مرتي هركا قبضو كأما دلتا كم دبسنا جداني نتتوتا جداني تكان جتشن يروسان دبتي عيسان ربين إسي غرغاروف جتش وان إسي ربي جتش وفكنيتيف وان إسين ربي جراتيف وان إسين نما ربي صداتو تاتيف وان إسين غرغارسا إسي قوتو كيست ربين كوامتو تاتيف ربين سبحانه وتعالى دودا دبسيف سبيه دبسيف جتشو عيسى عليه السلام ما في روسن دبته ملي تمسو مساني في روسن دبته ملي أمته مسان إسي الرجال إسي في روسن دبته ملي حاجة أمتا إجولين جيتة حاسويتو قوت لمو ديبين دبنيرا كنافو رب سبحانه وتعالى أجيبودا يصير responsibility sodaadhaa fi bileemisa fidha jechuudha. Abbaan kafare achi booda haa kafaru kafedhe achi booda wanni ilmi kun nabiyyi rabbii jedhee haa fudhatu gariin inni nu ilma rabbiiti haa jedhuuni haga ammaallee bakka meeqa goodamee jira waa'ee nabii Iisaa alayhi salaam. Garuu wanni nuti irraa haasa'aa jirru waa'ee isaati miti jechuudha. Akka rabbiin subhaanahu wa ta'aala isii irraa dhagahee jechuudha. Ammallee amantiin keenna Iisaa alayhi salaam ilma rabbiitii miti rabbiillee miti nabiyyi rabbiitii jedhu. Fakkeenyi isiin itti isa deette sun immoo akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkuma rabbiin quraana keessan nuun jedhe ومثل عيسى عند الله كمثل آدم فكيني عيسى قرآن قرأ ربي برتكم فكيني آدم حرف أبا ملئ التي حاوان دير كفر أبا كفر هذا ملئ أممت عيسى نمو هذا أبا ملئ أمم نتيمو هذا فبارة أمم نجوس أفرين المنامة أمم الدنيا خلنا رفان وغرسيسا يجون so اتفقودان مريم عليه السلام رب سبحانه وتعالى سينايسي قدو همي بودا علمي سي كون اللين النبي تأيغ قدة بودا اللي هدو تك إبادة رتجباتشو ترتي آخرا كم نمني كميو آخرا ديمتي ورجنتات ورسدركان إساني جنتك ست اللي رسول صلى الله عليه وسلم نو هماني جتشولا
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد الرسول صلى الله عليه وسلم زبنا إساني كيسة دبرتي زبنا إساني كيسة مريم بنت عمران الرجاري خير جت كل متين قف الرجاري جت جاري وأنا كان جاري جت نم اتفقاتو كان قفني جت مريم عليه السلام إسيني مو wantoota isiin sadarkaa san argatteen waan addaa yookaan Mariyaam namni gariin ka isii akka nutti aadaan dhuftu ittiin dhuftu warri yaadullee hin jiran dhufti akkuma nama biraati jechuudha. Wanti isiin adda sadarkaan ol fuudhame imaana jechuudha. Sadarkaa imaanaa qofaan namni wal caala jechuudha. Nu'uun kun ammaan taana Mariyaam irraa maal laallannaa achi keessatti maal of arginaa warra akkasitti rabbiin faarsee sadarkaa isaanii ol fuudhee haadha nabiyyii ta'uudhaaf qopheesseen waluuf qixxeessina namni jedhu jiraachuu mala jechuudha. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa anaas isaanis ka uume rabbuma kana jechuudha. Gabbartiin isaa eegaa akkaataan itti gabbarru gannuu dhufe itti amanuu fi isa beekuu qofaa wal caala. Yoo beeknee ati yoo hajamtee rabbii kan kee ka kadhattu taate. Waanuma hajamte wanti ati hajamte sun halaala ta'ee khayrii yoo sii qabaate kadhachuu dhabuu qofaaf dhabda. Wanti ati waan wahii dhabduuf kadhachuu dhabuu qofaan akka itti kadhattu wallaaluu qofaan irra caalaan dubartoota rakkoon kenna osoo namni nun tuffatin nuti uf tuffanna. Osoo namni gadi nun buusin nuti uf gabbuuf ishaa achi qaba. Dubartiin maal kana gooti? Yeroo nuti babbarannu tokko dubartii matu maal jedhan hangana boorsaa baatanii walii gad deddeemanii akka dhiiraa boorsaa baachuu rabbiin yookaan waa barachuu yookaan waa barreessuu rabbiin dhiira qofaaf kenneef ta'an keessattuu soosaayitiin nuti keessatti dhalannee guddanne hedduu ufumaa maaqabii namni biraa nurra hin kaa'in ofirra kenna jechuudha. So ati dubartii ta'uu kan kee wajjin waan baay'ee godhuu dandeessa. Yoo Mariyaam rabbi kadhattee rabbitti salaattee rabbii ofii kadhattee nyaanni kasamaayii dhufuuf taate ati rabbi kadhattee rabbii keetti salaattee harka rabbi wal qabattee jaarsa gaarii sii fiduu hin dadhabu rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Rabbii kan kee harka jala qabattee ilmoo gaarii ka nabiyyii ta'uu miti nabiyyii ta'uu hin danda'u garuu ka ilma gaarii ta'u haafiza ta'u caalima ta'u allaamaa ta'ee gartee beekaa zabana ofii ka ta'u rabbii kan kee kadhattee irraa argachuu hin dadhabdu jechuudha. Ammallee halaala barbaada jiru halaala barbaada bultii halaala barbaada jettee rabbii kan kee kadhattee rabbi irraa wanni ati dhabduuf hin jiru jechuudha. Nuumatu hin kadhanne ittuman amanne malee jechuudha. Beekumsa guddaa kitaaba awwalu aakhir buuftee hifzii beeytee Bukhaarii Muslim buustee waan ilmii ta'e hunda walii qabachuun qabdu rabbiin kadhachuuf. Rabbiin afaanuma beeytuun akkuma beeytutti afaan oromootiin kadhatte amaariffaan ingiliffaan kadhatte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa niyyaa ikhlaasa kan kee laala malee haga ati beeytu sin laal zarii ati irraa dhalatte sin laal waan ati dur keessa turtellee sin laalu jechuudha. Zabana nuti itti jirru kanatti wanti nu halaakaa jiru akkuma dheengadda irraa dubbanne nama biraa laaltee akka nama sanii ta'u namni nuti irraa laallannu immoo nama nun geenne namni haraama dalagu kawaa hunda waliin laaqatu eenyu nuun gahu nama namaa gadiiti karaa rabbiititti jechuudha. Sadarkaa hin qabu sadarkaan isaa nama biratti feemasii ta'ee folowaa 100 qallee yoo qabaate karaa rabbiititti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo hedduu warra rabbiin bira sadarkaa qabu yoo nuu himu ka yoo nama dubbisu namni jalaan dubbanne jedha tuffachuuf jecha. Ka yoo intala kadhate namni ittiin kennine jechuudha tuffachuuf jecha. Garuu ka yeroo inni harka ol qabee yaa rabbi amma roobi jedheen rabbiin rooba gadhiisu jechuu samaayiidha. Fakkeenya dubartoota keessaa dubartoota rabbiin sodaatan rabbii ofii gabbaran rabbii ofii gabbaruuf rabbii ofiitti dhiyaachuuf jecha uma danda'an dalagan keessaa qissaa intala takka Habashaarraa Makkaa dhayxe. Makkaa jiraattu hundeen isaanii Habashaadha. Habashaan hedduutu jiraachuu ture zabana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam namni Itoophiyaa kun jechuudha. Isiin sun hojiin isii masgiida ufumaan volontiyarii jechuudha. Rabbi marraa ajrii argachuuf jecha masgiida xaxxareeydi. Masgiida
رسول صلى الله عليه وسلم كل ستي سنتي باتي يولا لنلي بفتلي نما هركسوا اللي متي فرنا من صدركا قدام كنوف جنان akkasitti guyyaa tokko rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhabanii masjida biraa arguuni dhaban achuma laalanii mee balu jedhanii gaafatan rasuulli sallallahu alaihi wasallam intalli sammeetii jedhanii gaafatan akkasi sahaabaan beeyta yaa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ida galgala duuteetiin awwaalamtee awwaallee jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam lolanii booyanii maal ayyaamina maal cal'istanii awwaaltan jedhanii lolanii mee ka'a amma jedhan jechuudha. Ka'a qabrii isii nageessa jedhanii dhaqanii qabrii isii gubbaa taa'anii du'aa godhaniif jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Sadarkaa isiin argatte nama baay'ee du'a nama baay'ee rasuulli sallallahu alaihi wasallam quba isaa ta'uu qabne ka gosaanillee Qureeshaa maaliif kalaayinsa rabbitti isiin qabduu fi hojii isiin dalaydu ikhlaasa qalbii isiitii rabbiin subhaanahu wa ta'ala rasuula isaa sallallahu alaihi wasallam kakaasee fi isii yaadatee dhaqee du'aayii namni rasuulli sallallahu alaihi wasallam qabrii isaa irra dhaabatee du'aayii godheef uumaatti nafne jechuudha. So rabbiin subhaanahu wa ta'ala naman tuffatu dubartiin jedhu dhiiran jedhu maraa isatu uume waan ta'eef nulleen bakka keenya beeynee bakka rabbiin nuu kaayetti osoo boordara tarree bakka rabbiin nuu kenne ol tarree eenyuyyuu oli ufiin hin jedhin bakka rabbiin nuu kaayetti akka rabbiin nuu kennetti uf eegnee namatti kalaa'uuf uf mul'isnee nu haa jaalatan nu haa argan nu haa filatanii dhiisnee rabbiin biratti filatamaa ta'uu yoo yaalle ija namaatitti illee yeruma san rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka mul'attu akka dhaga'amtu akka rakkoon kan keellee furamu karaa namaatiin illee karaa rabbiitiin illee taasifamaa jechuudha. Dhumarratti fakkeenya warra rabbi sodaatanii zamana kana keessa warra hedduu jiranii tartiibaan deemnee amma edana kanarraa dubbanne Mariyaami alayhi salaam itti aansuudhaan immoo seenaan itti aanse Khadiija binti Khuwaylid radiyallahu anha sahaabaa bira geenne jechuudha. Torbee dhufu inshaallah yoo rabbi laafise sa'aatii kanatti osoo Khadiijaa bira hin gahin seenaa namni rabbi sodaatu gartee hagam takka obsa wanni sodaa rabbiititti nama geessu maal fa'a waan jedhu keessa dhiyootan seenaa tokko dhageeffadheetiin sheeyni tokko biyyoota westii kanarraa himan seenaan isaan himan intala takka bilbilee naa bilbilee jedhe naa bilbiltee maal jettee yaa ustaaz jettee madaa wahii qaama isii irra jiru kana natti ergitee jedhe qaama isii kanarra madaan jiru kun jaarsa isiitti tumaan jaarsi kiyya natuma he abuse me so much akka malee abuse na godha akkana jennaani biyyoota westii kanatti yookaan biyya alaatitti tumuu dhiisi sagalee yeroo itti ol fuudhe uummanni keenya ka amma waliin ala ol baase kun halaakatti waliin jira jechuudha. Uummanni amma tumaa dhoyfatee jiraatu kun warra achi dhalatee achi guddatee achi amanee diinii tana dhugumaan gasseenee diinii tanaaf tumsu jiru jechuudha. Isiin tun abiyuuzii isaa kana kan inni akkas miidhu kana namni kun nama masgida waliin salaannu jedhe sheetichi nama beeku jedhe. Duuba maaliif ofirraa hin iyyanneree yookaan hin dubbanneree jennaani yaa sheekh yoo an dubbadhe dubbiin tiyyatuun hin laaffattuu jette uummanni biyya kana akka yeroo dubartiin jaarsa himatte itti guddisan ni beektaa jetteen tokkoffaa lammaffaa immoo balleessaa isaatillee jedhan isatu badaallee jedhan jedhe. Ummata islaamaa duraanuu amantii islaamaa tana waan faalleessu jiraniif ummata islaamaatu badaadha islaamatu badaadha waan jedhaniif islaamummaa arrabsiisee an bilisummaa argachuurraa akkanumatti haga inni na tumuu danda'e haga namiidhe na haa miidhu rabbitti iyyee rabbiin bilisa na haa baasu naan jettee jedhe. Anumaa itti haasa'u ka silaa sheeka jettee isiin itti haasoftu kanayyuu hedduu takka na boochiftee garaana nyaattee booda akkamuma godha eenyuun mari'adha akkamitti dubbadha namicha kana anumaa jedhee yaadu guyyaa tokko maasee janaa ergitee kana keessatti salaamu alaikum sheekh akkam naan jettee jedhe nagaa alhamdulillah how's your situation kan kee akkamii jiruun tantee akkamii jedhee gaafannaa alhamdulillah
jaarsi kiyya idaa duraanuu inni akkana na goggodhuuf akkana na tumuu fi waan biraatti uummanni filtaa qaban jechuudha. Waan biraatti itti jira jechuudha. Waan biraa jiruu lama fa'aa walirraan ijaaruun biyya sanitti waan hin danda'amneef nuuf jibbitee akka kasabtuu maa'uma fa'aa fedhee fa'aa ta'a jechuudha. Faayinalii nikaa naa kennee jetteen garuu jetteen jechuudha. Furmaata rabbiin naa kenne keessaa yeroo inni na tumee diinii kiyya kanaaf obsee galgala gartee ofirraa ayisiidhaan faffaqadhee ofirraa rafee salaata kee salaatee rabbiin kadhadhee rafu jetteen manaa maali? Mariyaam alayhi salaam na dhuftii jetteen. Mariyaamii fi Aasiyaan na dhuftee maal naan jedhanii obsii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinii jabeessu jirta obsii rabbi biratti ajriin kan kee deemu jira naan jedhani. Anjarri maanatti dhufan jedheeti yeroo laalu sakrifaayisiin jarri diinii kanaaf godhanii fi ka'an diinii kanaaf godhaa jiru maal wal fakkaata ree yaa shee kanaan jettee jedhe. Sheyni ajaa'ibee jechuudha. Mariyaam alayhi salaam diinii kanaaf waan hagas ga'u taate keessatti Aasiyaan diinii kanaaf lubbuu kennite islaamummaa tanaaf lubbuu kennite. Isiin illee islaamummaa tana uummata ammaa kanatti saaxilan baasu jettee abbaa manaa isii ka silaa ofirraa qabsiisuu yookaan namni irraa qabuu danda'u diinii isan arrabsanii silaafuu diinii arrabsanii mee haa obsu jette kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa furmaata kenneefi hiikaan furmaata jechuu kiyya osoo hin ta'in gartee waan isii miidhaa jiru san rabbitti iyyattee rabbiin akkasitti isa irraa qabbaneessee jechuudha. Soo nuti zabana keenya kanatti wantoonni dhaga'amu, wantoonni mul'atu, uummanni waliin dalagee, waliin ifaajee, waliin hoggaa meeqa Afrikaa kanatti suuraa waliin xururratee biyya namaa deeme achitti dura akka waan takkaa ifaajee walirraa hin qabne, akka waan takkaa isiin Afrikaa kanarraan dhufini, hiyyummaa ijaan hin argini. Gariin diinii dagatee, gariin aadaa dagatee, gariin immoo ilma namummaa kana iyyuu dagatee boordaraa baana jechuudha. Suni rabbiin jazaa nama maraayyuu hin deebi'aaf. Addunyaa matan irratti illee rabbiin sii deebi'a. Immoo yeroo deemtu obboleeyyan tiyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hagam takka akka kadhattanii biyya namaa kamiyyuu warra biyya arabaa jiru ta'ee warra biyya faranjii jiru ta'ee ati biyya feete dhayxee biyya rabbiin hin jirren dhayxu. Haga feete rakkattee rakkinni salaata sin dhoorgu, ibaadaa sin dhoorgu. Haga feete taajirtee taajirummaan imaana sin dabaltu. Imaanni kan kee ka Afrikaa jiru, jannanni kan kee ka Afrikaa jiru, salaanni kan kee ka Afrikaa jiru achillee hima jira jechuudha. Azallilleen akkasuma jira. Kanaafuu yeroo deemtee kasii dabartu taate dubartiin wanni dubartii irraa dubbachuu jirruuf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa samaa'ii ba'an leeylatul mi'raaj sanitti jannataaf azaaballee argisiifamanii dhufan. Jannataaf azaaba yeroo argisiifaman yookaan laalan sanitti jannata keessatti warra namni lallaafaa gartee hiyyeessa rakkataa kanaafi warra dhugaa dubbatu. Ahlul haqqii kanatu baay'atee jedhan achi keessa. Azaaba keessa immoo dubartii baay'ataa jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Dubartii fi jabbaara warra kibrii kana mootota haqan dalayne kanniintu baay'ataa jedhe. Obviously ummata kuffaaraa irraa naasofne rasuulli sallallahu alaihi wasallam because kuffaarri yoo rabbitti dabalini manni isaanii sanuma. Ka isaan irraa haasa'an ummata silaa shahaadaa kana keessa jiru jechuudha. Sahabaa yeroo gaafatan yaa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam maali sababni dubartiin azaaba keessa baay'attuuf? Dhaga'uun gaariidha. Yoo ka irraallee of eeguu dandeenyu taate, yoo ka dadhabnullee taate dhaga'uun gaariidha. Himuun illee gaariidha jechuudha. Maaliif afaan gurra abbaatti gurraaf afaan walitti kalaan jedhan. An afaaniin dubbadhee gurri kiyya yoo ka dhagahee hujii irraa oolchuu yeroo waan jedhu kana ka dalagu waan dubbadhe kana yaadadha. Lima taquuluuna maa laa taf'aluun waan rabbiin nuun jedheef jechuudha. Kanaafuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam deebisa yoo nuu deebisan maal jedhaan waa lamaaf azaabatti baay'attii jedhan dubartiin. Wanni lamaan sun hedduu mul'atu jirti. Keessattuu ka duraa. Ijoolleen teenya ka ala deemtanii achi wal waakkattan. Gaafa rakkoo waliin jiraattanii gaafa waa argatte yookaan gaafa biyya
Dimokiraasiin jiru deemtee samii dhooftee biraa lixxu san hadiisa kana dhaggeeffadhu. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Wakufruhunna tokkoffaan kufriisiitiif jedhan, lammaffaa immoo la'anii yookaan abaarsa jedhan. Maal kafarti? Rabbi kafarti yaa Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam jedhanii gaafatan jechuudha. Rabbi ofiiti kafarti? Lakki kufriin kun ma'anaa lama qaba jedhan. Kufrii Rabbiin diduu guutumattuu amantii didanii keessaa bahu ka islaamummaa ala nama baasuu fi kufri jecha jedhamu kanallee ammallee ka galata dhabuu jechuun ungrateful yookaan galata dhabuu. Galata dhabuun kan yeroo hedduu dur jechuudha nurraa mul'atu ture. Dubartii irraa mul'ata. Amma dhiirtillee akkasii ma jirti. Waan akkam taati jedhanii yeroo gaafatan kufriin isii ka isin jettan kun kam yaa Rasuulullah jedhanii yeroo gaafatan isaa amata 20 amata meeqaa tola itti oole. Guyyaa tokko oluma kaatee yoo inni guyyaa tokko jasan haajaa isii guutuufiidhaan oluma kaatee takkaan hin gammachiisneeti. Takkaa ka hiriyoonni kiyya na biraa gammaddu ati takkaan hin gammachiisne jettee galata isaa waakkattii jedhan. Lammaffaa immoo ni abaarti jechuudha. Waa maraafuu ana rabbuma akkana na godhe. Ana rabbuma akkana godhe. Eebaluun rabbi akkana haa godhu. Uf abaarti jechuudha. Jaarsa abaarte jechuun uf abaarteedha. Bultii ta'e abaarte jechuun uf abaarteedha. Ilmaan ta'e abaarte jechuun uf abaarteedha. Soosaayitii koomunitii waliin jiraattu abaarte jechuun uf abaarteedha. Kanaafuu wanti nuti nurraa qajeelan mul'atu kana jechuudha. Yaa eebalu daawwa bitattee naa biti. Hin qabnu amma hin qabuun. Hin qabu sanillee inni illee akka ittiin qabu jiru tolfatuu qaba. Garuu isiin maal jetti takkaan hin gammachiisneen sun hedduu mul'ata jechuudha. Wanti abbaan manaa sii godhuu qabu obboleettii xiyya yoo akka shari'aatti akka islaamaatti akka dhugaatti akka dubbannu taate waa sadii. Waa sadiin sun tokkoffaan suknaa jedhanii mana keessa jiraattu. Lammaffaan nyaata nyaattu. Sadaffaan uffata lama iida lamaanii ka uffattu jechuudha. Yoo sanii ol kawaasii godhu taate sun hundi ma'ruufa inni sirriitti oole gaarii sirriitti oolee galatoonfadhu. Atis abbaan manaa akkasuma keessatti immoo warra dubartiitirraa haasa'uu jirra waan ta'eef jazaakallahu khayran thank you jechuu amalaa godhannu haa galatoonfannu in shakkartu yoo galata galchitan isinii dabala jedha. Ziyaadaa kana argachuuf dabaltii tana argachuuf alhamdulillah galatoome abbaa manaa kiyya kana naa goote galatoome haadha manaa kiyya kana naa goote hatta nyaata nyaatanii ka'anillee galatoome jechuu haa barannu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gartee warra waan jedhutti dalagu rabbi nu haa godhu. Ummata keenyallee gartee ka biyya jiruu fi ka ala jirullee diin haa barsiisuu haadha akka jedhanii san shamarran teennaa fi nullee haadha akka silaa himamtuu haadha akka dubbatamtuu haadha akka fakkeenya irraa haasayaa jirru kana rabbiin nu haasaa edanaa kana insha Allah asumatti gabaabsa. Rabbiin isinirraa haa jaalatu waan wajjin turtanii fi wanna dubbatame keessa dhugaa yoo jiraatte rabbi biraa dhuftee hamtuu fi dogongorri yoo jiraate immoo nafsee xiyyaaf shayxaanarraahi. هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.